Yo, what's going on, Oromo Legend family? We out here with another video. Oromo people are out here demonstrating for their political, cultural, economical, and linguistic right. So be with us until the end of the video. Boom. Haye gaaffii deebii kenna fayyamtee asitti argamuun keetiif hedduu galatoomi. Toomaas ni. Maqaa keetiif eessarraa akka dhufte? Ani Taanaa Hafteeti. My name's Hawi. I come from London originally, but I call myself Oromo. My name is Nimona. I was born in Finfinne, but I live in London, northwest London. My name is Sarah. I'm from Oromo. Abdurrahman Bati jedhama. Greater Manchester Bolton irraa. Ani maqaan kiyya Ibsaa Yunus jedhama. London umarraayi. Maqaan kiyya Raminio jedhama. Karaa dhufee asuma West London jiraadha. Maqaan kiyya Saddam Ibrahim jedhama. Ardha dalloo mannaadhaa qubadhe. Maaliif akka asitti argamte? Har'a hiriira mormiitu jira. Hiriira mormii kanaaf asitti baane. Wanti nuyi baanee fi wantoota lama sadiitu jira. Inni jalqaba isa nafxanyaa warri ajjeesan tiyaatirii taphatanitu hin ta'in haqni Hacaaluudha qaama walabaatiin ha ilaalamee ha ba'u. Harka eenyuutti akka Hacaaluun wareegame harki nafxanyaa itu keessan galin mootummaa Itoophiyaa jechuu kooti qaama walabaatiin akka inni ilaalamee dhugaansaa ba'u haqni isaa akka ba'u gaafachuudhaaf jechuudha tokko. Inni lammaffaanii wareegamuu Hacaaluu hordofee hayyoonnii fi hooggantoonni paartilee Oromoodhaa hidhamanii jiru. Kanaaf hundi isaaniiyyuu Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaas hooggantoonni Oromoodhaa hidhaman hundumtuu kan hidhaman waan Oromoo hooggananiif sagalee Oromoo waan ta'aniif malee wanti kan biraa waan hin jirreef haal duree tokko malee hatattamaan akka gadhiifaman kan jedhu gaafachuudhaaf jechuudha. Inni sadaffaanii Oromoon kan rakkina keessatti kufee rakkinni kan itti dhufe mootummaa ofii waan hin qabneef waan ta'eef mootummaa isaa dhaabbachuudhaaf sochii amma eegale kana itti fufuu qabaa jennee sochii biyyaatii fi deeggarsa gochuu sagalee isaanii immoo dhageessisu. Isuma qeerroon biyyaa jedhu nu immoo asitti sagalee isaanii dhageessisu. Itoophiyaa keessa har'a mootummaan hin jiru. Kan jiru shiftaa nafxanyaati. Shiftaa sanatu caasaa mootummaa qabatee uummata dararaa jira. Mootummaa federaalaa jedhee kan walitti kurfaa'es gurmuu sirna nafxanyaati. Oromiyaa keessas kan jiru gurmuu caasaa shiftaa nafxanyaati. Kun iddoodhaa kaafamee Oromoon biyya isaa hammadeeffatutti Oromoon biyyattiin manatti hin deebinu. Kanaaf inni kun waan yeroo battalaatti kan waa'ee hooggantoonni hiikamu haqni Hacaaluu gaafatamu inni dhumaa immoo biyya ofii dhuunfachuu Oromoon biyya ofii dhuunfachuu qabdi kan jedhu wantoota kana sadan dhageessisuudhaafitu iddoo kanatti argama. Yeah, why are you here today? I'm here to stand against the current Prime Minister of Ethiopia and to stand up for Oromo rights and the oppression that's going on in Ethiopia. I'm at the protest because I'm Oromo and I'm also British, and I'm here to hold the British government accountable. I am here to protest for my people, my Oromo people. Okay, Abiy Ahmed is trying to scare the Oromo people and then he's killing a lot of Oromo people and he arrests Jawar Mohammed. What message do we have for him? We see his crimes, and we are living in the UK, and we have the privilege to speak, and we will speak up against him. We will do it for as long as we can, and we won't be tired. We are tired of what he's been doing, but we won't be tired of protesting. Okay, so what he's doing to the Oromo people, maybe in Ethiopia, in Finfinne, whatever you want to call it, maybe he can try and silence them, kill them there, but the people here, we've got voices and we're going to stand up and we're going to speak. We're going to use every single blood, every single voice that we can to speak up on the oppression, and he won't get away with it. We won't allow it. So, yeah. Thank you. Maali wanni isin har'a asitti argamtaniif? Gabaabumatti bitaan kortee mirgaan kortee walga'iin kooraa jedhani. Wanni gooliin kennu guddoon bilisummaadha. Wanni ammoo torbaan sadeen kana tare ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hidhamtoota
beektotaa fi gootuwwan Oromoo akka Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaa fi warroota biraatis dabalatee kan hidhaman mirga isaanii waan isaaniif malu barbaaduudhaaf akkasumas Oromoo biyya keessa jirtuuf fakkeenya ta'uuf hamilee itti horuuf waan dandeenyu gochuuf warra achitti intarneetiin irra ce'uun kana sagalee ta'uuf waan sila Oromoon argachuu qabu ka warri biyyaa sun barbaadu nu biyya ambaa tana keettenne isaaniifillee barbaadaa jirra. Gabaabumatti wanni achi oofanii as oofanii hin jirtu wanni nu barbaadnu bilisummaadha. Oromoon bilisummaa gaafachuu qabdi. Kana nurraa buusaa, tana nu godhaa, tana nu dhiisaa miti wanni nu gaafannu biyya san abbaatti ta'uudha. Biyya san keessa warroota siyaasaa adda addaatu jira, warra garee waan adda addaa qabu jira. Oromoo yeroo ammaa kana fuula walitti deebi'ee wannummaan feete jidduu jiraatte san nutu fixata ammoo abbaa biyya sanii ta'uudha. Kanaafuu wanni waan asitti argamnee fi sagalee uummata sagalee dhabe sanii ta'uudha. Wanni nu asii argamne dhammootu Oromoo biyya jirtu asii support gochuudhaaf nu akka nu arganiif asitti nu arganiitiin duudammoo qeerroo biyyaatiif nu arganiitiin akka achitti humna taanuufii fi wanna nu kaleessa qeerroodha akka kaleessa biyyaa baan asittis nu qeerroodha maqaan keenya jijjiirama. So wanni biyyatti godhamaa jiru dhammootu nu asitti nu miidhaa jira nu madeessaa jira madaan keenya akka kaleessaatu nurraan fayyine ka biyya keessaa jecha asitti ammallee wanni amma biyya godhamaa jiru amma dhammootu nuka ka'aa jira qeerroo waan taaneef nu asitti iyyannoo kenna jechuu fi waanni Oromoo irratti gahu addunyatti beeksisuu fi waan hundaa akkas gochuu deemaa irra Oromoo biyyatti miidhamaa jiruu fi kaajjeessamaa jiruuf sagalee ta'uuf as dhufu. Maaliif bakka kanatti argamtaa? Waa'ee Oromoo ajjeecha fi mana hidhaati wal qabatee Oromoodhaaf kan warra biyya jiran hamilee itti godhuuf yookiin immoo karaa biyya kanaatiin siistemii biyya kanaatiin nullee jara hordofuu mokkoraa jira saniif asirra. Thank you.